Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota Ummuu Khaalid akkamiin sirra jirtu? Ani haa jiraatu baga jiraattan isiniin jedhaa. Noora manni mana keessanii seenaa nyaadhaa dhugaa. Ani haa dhufu obboleeyyan tiyya dhiifama. Hedduun waan harkaa badani. Akkamiin jirtanii? Baga jiraattanii walitti deebinee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Comment illee nuuf kaa'uun dagatinaa isiniin jedha. Hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya waan nu hordoftaniif, waan nu jajjabeessitaniif jala kabajamaa isiniin jedha. Har'a kaamee maal qabannee walitti dacha'anii dhugaa ijoollee tana hedduu hordofaa. Fayyadamuu YouTube osoo hin ta'in TikTok irratti viidiyoo isaan kukkutanii gallaksanii yeroo baay'ee ilaala jechuudha. Akkasitti kunoo akkana fakkaatanii akkanaan dhufan isaanillee firaankiin fayyadamuu jaartillee tasa manatti namaa fiduun jammaramee jira isinii galee warri jaarsa qabdan of eeggadha. Of eeggannoo godhaa kunoo akkatti shamara fidanii manatti namaa kennan. Wallaahi yoo mucaan fiigee dheessu inni kolfe. Inuma kolfe sagalee ol fuudhee kolfe. Hin dheesse. Uffata diruudhaaf deemaniini diratuu didee uffata diratuu didee lafarra gangalchanii gaaltoo diratee fidani. Fuula keetiin achi garagali jedhanii qaamicoo duubaan fidanii dhaabanii kanuma kiyyuu jedheetuma hafee mucaan. Akkasii uummanni firaankii jedhee muluu baay'isee keessa taree jechuudha wallaahi. Subhaanallah. Sayidoon faantilleen akkasitti firaankii jedhanii waa meeqa keessa taranii waa meeqa dabarsanii. Laa ilaaha illallah. Waan shari'aan keenya hayyamne meeqa ta'anii. Maal qaba firaankii akka jedhan qajeeluma fuudhanii osoo akkasitti wal hammatanii maal jedhanii kaan kaasanii kaan waraabanii kaan viidiyoo maalanii dhumarra firaankii jedhan. Wayyoo inuma miidiyaa irratti waa hedduu argaa jirra bare. Ganaa waa hedduu agarra yoo nafsiin jiraanne inshaallah. Akkasii anillee nama wayii firaankii godhuu qaba bakka. Gaafasii galee inshaallah yeroo gabaabduu keessatti hin gala. Gaafa galee nama irratti firaankii dalagu firaankii jedheen mataa qabee lafarra harkisee gangalchee dhukkee Itoophiyaa san hin beekne dhukkee Itoophiyaa san keessa gangalchee firaankiidhaan yoo tasa isiin namootatuuf humnaan namootatuuf deemte immoo viidiyoo agarsiisa dadhabee. Wallaahi firaankii warra biyya keessaa kun hedduu na kolfisiisa dhugaa dubbatuudhaaf. Na haalillee hin mijjataafi akka kennaa akka qibamoota mana madaameetii miti isinii galee hedduu haalli mijataa maaliifuu biyya ofii keessa jiranii bakka fedhanitti waraabbatanii bakka fedhan filatanii waraabbatuu danda'anii viidiyoo isaanii isinii galee. Akkasitti nuti immoo biyya kanatti biyya arabaa kanatti bakka itti waraabbannus hin qabnu. Yoo filima bultii algama keenya irra teennee waraabbanne malee waan biraa waan haala jijjiirree haala mijeessinee ayyarii jijjiirree waraabnu hin qabnu. Isaan kun gaaf kaan gaaf kaan hoteelatti waraabanii gaaf kaan shaarii keessa deemanii waraabanii gaaf kaan iddoo bashannanaa deemanii hedduu tokko das nama jedhanii baay'isa hedduu tokko namatti tolanii. Rabbiin waa qajeelchu qaba wallaahi. Addunyaa tanaa jennee waan hin dalagne hin qabnu.
waan hin jennes hin qabnu, waan hin arginillee hin qabnu isinii galee. Waa hedduullee argaa jirra, waa hedduullee dhagahaa jirra, waa hedduullee hojjetaa jirra. Rabbummaan najaa nu haa baasu malee. Rabbi najaa nu haa baasu waa maraafiyyuu. Aamin jedhaa hin tuffatin amee du'aayiiti jedhan. Du'aayi nama guddaati. Akkasii rabbiin amrii jabaatte kulli nuuf haa laaffisu. Jajjabaadhaa. Wal jajjabeessaa, maatii waliif ta'a. Bakka guddaa waliin ga'a. Yoo rabbi jedhe nulleen biyyatti gallee waan barbaanne irratti dalagatuu dandeenya waan ta'eef. Immoo biyyatti gallee hojjennu. Addis gabiin biyya keessaa asii amma daaspooraan yoo biyya alaatii galu wayita biyya hambaa jiru hin tattaafata irratti dalaguudhaaf chaanaala isaati irratti. Gaafa biyya gali immoo hin dhabama. Maalidha garuu? Warri biyya keessa tuqun akkatti irratti dalagaa jira. Yoo biyya galan maaltu nama mudataa? Ijoollee hedduu jechuun nama hedduu beeka. Hin galanii namni tokko keessa deebi'ee viidiyoo wayii gadi lakkisu. Hin dubbatu, hin barreessu, liiviin seenu maal akka ta'e ani garuu naa galu. Waan nama dabbaru wayiitu jira moo? Waan namatti hin tolle wayiitu jira moo? Garuu ani naa galuu dide dhugaa. Wayita biyya hambaa jiranii hatta wayita kushiinaa madaamii keessa dhaabatanii cinqamanii chaanaala ofii kana guuttatanii. Gaafa biyya galan immoo hin jiran. Sababni isaa maalidha? Namni keessa beektan nuu ibsaame. Rabbiin haa laaffisuuf wallaahi xaarii isaanii. Bilbila nama jalatti gubanii waa meeqa ta'anii waa meeqa dalagaa turanii. Gaafa biyya galan illee daarama bubbeen fuute hin jiran. As hin deebi'an. Rakkoon isaanii maal akka ta'e Allaahu a'lam. Rabbiin amrii jabaatte kulli haa laaffisuufi. Wayita biyya galan kana haalli namaa mijatu na fakkaataa xiqqoo qilleensa biyyaa baratanii. Abaariif garuu hin beeku wallaahi. Irra guddinaa wanni chaanaala kana guuttataniif biyya hambaa kanatti osoo hin ta'in gaafa biyya galee irratti dalagaadha. Karoorri nama cinaa jechuudha. Nama karoorri kiyya akkasi asitti osoo hin ta'in gaafa biyya galee waan gaarii waan babbareedu jiraa miti akkas waan qashti irratti dalagadhee yaada. Garuu gaafa asii galee haalli maaliif namaaf mijjanne? Maaltu maal ta'e laata yaa uummata kiyya? Gizeen itti qophoofna. Warra biyya galee ilaalaa intarvii nu godhaa warri wal agartan hime. Gaafa biyya galte maaltu si mudatee chaanaala kee irratti hojjetuu dhiifte jedhaani. Akkasii obboleeyyan tiyya galatoomaa turtii hojii turree fi isiniin jedha.